لا قولي أما قران نخيا نقبتي خلت ديم ولا لي شيخ يو قالت متن بركة قولي ولا لي بر إلمو أبراهيم ندالي بر وردان ندالتي إنجي تدالتي أنا سان شعلا قبتو جلو شيخ هاكني ويا واي ساني تن أكا قولي ولا لي خلت ديم ولا لي بر زوجي تنتي إفا إنقد أبراهيم وجين قارسن لنه أودو مجا قار خيسا أونو أول قار خيس مجا يا أونو مجا نبرا فودمي أبراهيم كاس قولني خفي لفق دنقلت أخي برافيجي إفا قياس المتاخل نركو بيفا الخيس فرة إلا أنقرم إنفجن سيد من ديم السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته عيه مي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردتو في دعوتو تخينا بقى جراتني أقبلين كيا بقى جرتن تربي إذن جراتشو خال أرجع مار كبتن تسنون ورني كبتن في أرجع الشيخ خينا ربي جزاه سيخافن ربي براس درس ستليني يا شيخ خينا وان براتي مودي أرى بلال كن بو كارثني خيسا ماري خنين ونتالتي أنا ما وان براتي درا بيفتون نكمنا بيفتون نكمنا كمي سنجا يا شيخ ميوتو يوكا بمتمالي الموتنا أقرر واسر اللي بيخو مي شيخ يا يفهم قروي عيه في تاتي ايه بيتا أكتي إنتاتو maal jedhanii Oromoon jarjaraan waraabisa afaan bu'aa jedha. Amma gartee nama beeku nama gartee sammuun isaa waa likkii dalagu sanbira dhaqanii siin jaa inni immoo lammaffaa gaafin ta'e bareeddudha. Dhaquuf ishillee sodaadhaan sodaa ishillee hin qabu rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu waa biyya keessa jiru tanaa hoggaa laaltee wal mizaante egaa siyaasaa gartee adda addaa karaa adda addaa uummattee yoo ishee qabdee malee akkanumatti lafaa kaatee bilaal achirraa baamnaa dhandhee karaa itti deeman karaa tolfattee suuta akkasitti malee kaatee akkanumatti qaalittiin tun of hin beektu qaalittiin robbii hin beektu biyya keessa jiru kanaan wal mizaantuu qabda ammaan isinii wajjin innis socho'uu achi dhaquu hin danda'u bilaal duramee gaara san dhandheeti gaara san irratti ilaalla yoo gartee gaara san hin jiraanne karaa ishii ittiin dhaqanis gaamee mala dhoonna malee akkanuma lafaa kaanee ishii bira dhaquun hin taatu qabuu jechuun lafaa kaatee akkanumatti ishiin tun qabuunis hin taatu amma gaatana duras an dhaqeetiin jira. Bar sheekh afaanatti illee dubbise qabullee rakkoon qabu dhiifamaati bar dubbiin tuni miyyoon tun micaa kana daa'im haadha maraatu jirti. Abbaadhaa kun dhukkubii maraatu jiran. Gubannee garaan nu gubatu sheekh. Galaa bobbaa wallaalee jira. Akka itti galu wallaalee jira. Nyaata dhugaatii wallaalee jira sheekh. Yoo miyyoo tana bar aanamma tarii wardaan yoo isilleen wajji deemuu iddan wallaa wardaa itti fudhadhee itti galatee qaalitti san mataa kana itti fuudhuu tana garaa kan bar gidduu nuuf qabu jira. Isin kanaa harka isin darbuu dadhabne malee wallaa qaalitti san obsine obsafatannee jira bar sheekh. Ilmootun baatii meeqa amma ifa hin argamin dhabamte obsanii yoo du'e bar ilmootana namni yoo du'eetti namni beekati sabbara mijaan kun hin du'e ajjeeftalee dhugaadha isii awwaalte harkisiis hin gare ilmoo fuudhee hunoo kara oofan walumaan dhugaanuu gaara meeqa keessa na oofanii waan meeqa na godhanii turanii. Asaniifuu gaa ilmootun bakka kaan isaanuu ni beekti isiin ni beekti ishii tana yoo qabne kamii ishii tana yoo qabne bakki micaa kun jiru baasuu hin dandeenyu hin dandeessu isiin yoo ishii tana qabne. Ishii bar qabuun ni jabaata. Akkamitti akkamitti jabaata. Amma anillee yoon isin jalaafe wardaa wajjin naannaa jechuu jirta. Bilaal yoo amma isinillee bakka bilaal san datta yoo makkas isin jee yoo deemaa isiniin hin jiru jechuudha. Yoo isin amma ni jarjartanii akkuma dheengadda agartee gaara irratti isin irratti uumamee agartee jirtaa miti ree. Beekama sirri. Tanaafu uumee amma gaara sanii yaa'uu qabna malee
ishiitti bira dhaquu. Gaara san keessa waan argamu natti fakkaanne. Biiftuu bira dhaquu hin qabnu. Bar sheekh mucaa san gaara san keessa waan argu natti fakkaanne yoo miyyoo tana qabnee isuma tana baasisiifnee natti amma yoo akka mataa fayyaddan amma. Bar nan gubadhee bar sheekh. Bar gubadhee kanatti deemu. Amma waan takkaa jira. Ati amma gaa gubachuunis sirriidha. Mee teetanas sumaafiin dhugoomsa garuu immoo karaa an siniif hin jijjiiramasi. Ishii yoo qabdu hataate ulee tumiinsa maali yoo hataate taate hin baaftu. Akkamitti ishii harka hin jiru jechuudha. Sheexanaa kan teerti yoo immoo ishii ati kamiitu taate sheexanaa wal qunnamtii qaban waan ta'eef akka gartee mucaa sun miidhamu godhuu dandeessi. Egaa ishii yoo qabdee amma harka taate miidhaadha gootii jechuun miidhaa ishii gartee miidhatu mucaa sana irratti deema. Mee anamma dirqama maal ta'uu qabna? Bikkuma gurbaa isin irraa fuudhan bikkuma gartee egaa gaara dhattanii dhabdan egaa najjina gaarumsan dhannaa takkitti anaatu uchi dhaqaa jechuudha. Najjina yaa Rahmaan nu najjini najaa nu baasi rabbi nu jaa baasu waan takkaatu keessa jira. Wanni jiru maali? Hubannoodha isinirraa feesisaa isin ammallee ganaa waan hubanne yoo akkanatti yoo kaatee qaaltii tanatti harka laatta yookaan immoo fuutan waa hedduutu nu jalaa keessatti kararraa maqaa jechuudha. Maaliif rabbi namni gartee rabbi hin sodaanne waan fedhe dalagaa waan gartee gaa'ee waan artii tanarra leessi galchuu danda'u dalaguunis ni danda'a jechuudha. Egaa kanaafuu huleedhaan deeman malee jarjaranii waan gartee lafaa ka'anii ishitti amma kaatanii ulee fudhatanii artii tana dhoollee arguu hin danda'u yoo feetan manaa amma isin mana hirteettan manaa deemuu dandeessi. Bar durii bar sheekha waa tokko jira yeroo nuti asii ni qabne deema hara mana asii yaadu. Yoo nuti mana kana itti asii fiidoo bar mana asitti yoo nuti mana nuulaa qulfii. Yoo nuti achi yaadne ammoo manuma keessa teessee fiidoo marti na dhibdee dubbii ishiidhaatu. Akka malee na dhibdeetiin bar amma nan gubadhe bar sheekha keenya waa dhiifama garuu sillee wanni jeetiin jira garuu dhiifama na bale bar tamu rabbiin bar yaa akkuma fedhe qaba gaa'ee obsa rabbiin namaa kanu malee obsa fixanne yaa sheekha keenya. Wallaahi nama kabataa fayyatti obsa fixadheetiin jira narraa addaatti jettiin chaakana miyyoo tana akka godhu goone yooti. Amma dhumataa jirti beektaa qannoonti sirraa jirti gara gartee egaa gara sirreessuutti adeemu jirra. Inshaallah gurbaanis ni ba'a. Saha gurbaan akka ammaa isin jettan kanatti hin bahu abadan ishiin yoo qoomtu taate hin bahu. Yoo amma ishii qabne ishiin chaakon argamu. Hin bahu. Akka iftiin qabne hin bahu. Ishii tolkaayee jira ishii lama tajaaji. Tuumi yoo feete ishii. Hoggata ishii miite. Jarri wal qunnamti qabaa. Ilmoota gochiisuu danda'an. Kanaafuu anaatu suuta gartee karaa jecha karaa ittiin adeeman karaa gartee ittiin adeemanii isa mucaasan biraa gartee ga'uudhaaf karaa ittiin deeman. Inshaallah karaa san laalletii akkuma nama gartee isin mee narraa hin jarjarinaa karaa keessanis nama yaada kannuun bareedaadha beektaa. Namni beektee waan akka ofirraa waggaa ittisuu fedhee yaada qabaatu qabaa. Baga yaada qabaatan bareedaadha. Asirratti yaada kana jechuun bareedaadha jechuudha. Akkasii miti. Yaadni osoo silaa inni bira jiraatu baattanii inni bira jiraatu baate inni qabdan jechuudha. Amma immoo mucaa kanaatu miidhama jarjarri hin ta'u akkuma tanaan dura isinii dhaamu gartee isinii dabarsuu jirutti suuta dhaabbadhaadhatti obsaan eeggadhaadha. Obsaan jala deemadha. Anamma maali xiyyaa kiyya karam deebi'ee jira. Xiyyaan kiyya gaaruma sanuu dhaqee mee gaarri sun maali gaara akkamii ifiifin dhaqee barachuu fedha maali isinii miti namni birallee hin tazzabamuu hin dhabamu. Rabbiin beektee siif laaffisa. Inshaallah amriin gaa isarraa waan ta'eef jecha kana waan takka wanni addee gartee mataallee dhukkubsatan takkallee hin jiru. Wanni gartee gaa sammuu hedduu innillee jeeqame atillee jeeqamu takkallee hin jiru inshaallah.
Khanaga mee walumaanuu irra ga'oo teenya narraa jajjariinadha. Suuta dhaabbadaadha jechuudha. Odaatti jiraatu baata sheekheenya har'a gaanutullee namni kun hin obsu wardaa hin obsitu Abrahaam hin obsu nama obsa qabuutu waan hunda bakka gaa eefatti jiraatte rabbiin umraa isaa dheeressa malee wallaahi sheekheenya galatoomii namni waa wal dura waa barachuun kunis baga nu dura waa barattee nu gorsitee asiin nu geessee kanaafuu ammallee rabbi sirriitti haa jabeessu insha Allah nu gargaarte galanni kan keenurraan dhumatu galata egaa silaafis ilmi namaa galchee waan fitu insha Allah kanaafuu obboleeyyan kiyya insha Allah bilaal gaa akka itti baafnus yoo rabbi jee insha Allah gaa walumaanuu sheekha wajjin rabbiin gara nu adaabu isin jecha obboleeyyan kiyya galatoomadhaa insha Allah walitti deemna gabiidha.